بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوتو تخينيا سجنتا ويا عيدا أرانتنا سجنتا خيسوماتين ولتدفني جرا نما عدا نما سبورتي قيستي وما جبودا كابو وما تخينيا بشناسي سودان برسي سودان كسمتي درجوتا درجة وادا أرادا غراغرا كابولان نما هدو خنونو شيء درجو نما سبورتي دا نما أرتي nanti obboleessa keenya Abdul Fattah Abdi or maqaan isaa immoo maqaan inni ittiin beekamu kan fedha keessatti ittiin beekamu Abdi Wushuu baga nagaanidha. Abdii fi Wushuun kana eegalume waachuma wal barsiifta. Abdii jechuun eenyu, Abdii fi Wushuun immoo maal walii ta'an? Taatee dura irratti maqaan kiyya Abdul Fattah Abdiiti. Namni hedduun hatti na beekamu Abdii Wushuudha. Akkana sii baatee anis maastar Abdii jaanii na yaamani. Abbaa kiyya illee akkasuma maastar Abdii jaanii yaaman. Sababni akkuma beekamutti nama maqaa Abdul Fattah Abdulaziz Abdusalaam jedhamu Abdii jaanii takaayaman gabaabsanii jechuudha. Sababa saniin maqaa kiyya Abdul Fattah irraa Abdii gad deebi'e jechuudha. Maastarummaan ammoo adeemsa ani marshaa artii keessatti qabuu fi akkasuma sadarkaan ani qabu irraa ka'ee sadarkaa maastarummaa irra waan hin gaheef jecha maastar Abdii jaanii na yaaman. Akkasuma abbaa kiyyaas maastar Abdii. Namni hedduun ammoo waa lamaan kana abbaa kiyya illee akkasuma marshaa artiidha waan maastar artii itti fakkaata. Garuu inni marshaa artiin osoo hin ta'in kan maastar ta'e maastar teeknishaanii waan ta'eef. Inni maastar teeknishaanii xayyaaraati. Teeknishaanummaa sana keessatti maastara godhee jira barsiisaa jechuudha. Sababa saniin maastar Abdii jaamee yaamama. Innis anis maastar Abdii jaamee nuti maa yaamama. Dabil maastar Abdiidha jechuudha nuti. Kana fakkaata maqaan kiyya. Itti aansee marshaa artii keessatti hara marshaa artiitii fi Abdii wanni wal fideeta duraati. Akkuma ijoollee duree dhawaatti gaafa ijoollee filmiilee adda addaa ilaalaati ka guddanne filmiilee Hindiitis filmiilee Ameerikaatis ilaalaa guddanne. Yeroo waan kana ilaallu gartee waan aktaroonni dalagan san ifiifin dalaguu fedha. Akkuma beekamutti namni hedduun fedhii ispoortii qabu amma nama kubbaa laaluu yoo fudhanne warri garii kubbaa numa laala malee guyyaa takka dhiitee hin beeku. Fedhiin isaa taphachuu caalaa laaluudha jechuudha. Namni garii immoo waan laaluu san laaluu qofa osoo hin ta'in piraaktikaalii gabbu'ee hojjechuu fedha. Ani immoo nama san keessaa jechuudha. Warra laalee itti gammadu osoo hin ta'in warra hojjetee itti gammadu. Sababa saniin hara marshaa artii dhufe jechuudha. Marshaa artii gartee ijoollummaa irraa hawwuun ture. Yoomi seenee dalagaa garuu waan tokko na sodaachisuu ture. Wanni na sodaachisu ture marshaa artii kana akkuma beeknuti ka chaayinaati. Asitti illee dhugaa barsiisan afaan chaayinaatiin barsiisanii. Ani ammoo afaan chaayinaan beeku jeetti sodaachuu ture. Samboota akka tasaa ta'ee namni nan beeku ispoortii kana seene samboota dhageetiin dhaqee gaafadhe akkamitti afaan chaayinaan ni beektaa fi akkamitti dalaguu dandeessi nan bara afaan chaayinaatiin miti kadhalee afaanuma keenyaan dalaginaa naan jee afaanuma biitiitti fayyadamtu yeroo san samboota dhaqeetiin laalee afaanuma nuti beeknu haasawa jarri guyyaa lammadaa dhufeetiin seenee jechuudha. Ati silaachuu sana asumaan seenee? Ani afaan chaayinaan beeku jeetiin osumaan hin dhaqin sodaadhe osoon fedhii qabu jechuudha. Gaafa isa wal barre yeroo san jechuun ana kutaa afur baratu jechuudha. Yeroo san umriin kiyya kudha takka akkasii waggaas yeroo san irraa eegalee hanga ammaa marshaa artii waliin jira jechuudha. Gabaabatti toora amma 20 marshaa artii keessa jira jechuudha. Amma amata 30 takka jechuudha. Barsiisuu fi baratuu keessattis? Barachuudhaan toora amma 7 kan na fudhate bilaak beeltii fudhachuun maaliif jennaan yeroo marshaa artiin durii fi ammallee xiqqoo garaagara qaba. Dur ulfaataadha beeltii harkachuu illee hedduu ulfaatuudha chaalenjii guddaa qabdi. Sababa sanitti amma 7 na fudhate. Kan hoggaa jennu ispoortiilee addunyaarra jiran kana keessaa ispoortiin ulfaataan marshaal artiidha. Akkasuma marshaal artiilee jiran kana keessaa ulfaataanis wuushuudha. Hedduu ulfaataadha, hedduu chaalenjii qaba, abdiis kutachiisa. Yeroo garii osuma daleeydullee abdii kutachuutu dhufa. Anillee yeroo hedduun abdii kutadhe waan kana keessatti. Inni jira miti amma yeroo nan baradhu sanitti namni hedduminaan ka baratu hin jiru. Amma ganda keenya keessa anumaaf barate. Anaaf saahiba kiyya tokko turre inni na biraa dhiise. Ana immoo ittiin fufee jechuudha. Jidduutti hoggaa mana barnoota irraa baatee ganda teessu saahiboota keetii wajjin akkuma beekamutti hoggaa saahiboota kee harkattee kaatee deemuun feetuu haasawni isaanii taphni isaanii sitti tola ta'a. San hunda dhiistee deemuun uffatanaa takka. Eega dhiistee deemte immoo tireeningiin ati fudhattu sangasuma takka ulfaata. Hoggaa garii maaliin hin ja'anu maalii wanni fitinaa kana keessa na naqe. Ka'ummaatti yana irraa ajjeesee jira moo abbaa kiyya yana irraa ajjeesee jira. Kan irraa kafalachuu deemu. Osoo dalaguu baadhee hojeetiin abdii kutadhe.
deebi'eetiin ammas waan kana eegaan itti seenuu bikkaan ga'uun qaba waan jedhuun kan asiin ga'e jechuudha. Kana keessa bu'aa bahii hedduutu jira. Obsa guddaa barbaachisa jechuudha. Bu'aa bahii sanitti haa dabarru. Ispoortiin gaafa ati dura eegalchiiftus ta'ee Dirreedawaa keessatti gama maastarummaa dhugaa dhuftee dargaggoota walitti qabdee hojii kanatti seentu. Mee bu'aa bahiin bakka san ture eega keessa seente nin beeka ispoortii koomishin ammaan tana namni hedduun itti walbishaa jiru kana namni keenya harkachuun akkaataan itti uffata ture achi keessatti namoota neetworkuma biraatu akka itti fayyadaman godhama ture. So ati akkamitti harkachuu dandeessee bu'aa bahii san chaalenjii san akkamitti dabruu dandeesse takka chaalenjuma kana wajjin wal qabate ispoortummaanuu mataanis chaalenjii biraati. So chaalenjii kana akkamitti mee maaltu si qunname akkamitti dabruu dandeesse muuxannoo keessa dargaggootaaf haa jedhamu. Dhugaadha yeruma waan kana barachuu jalqabdurraa hoo eegalee fatanaa hedduutu nu mudachaa ture. Duraati yeroo barataa turretti hedduminaan namni keenya jiraachuu dhabuun kilabuma keessa barumsaa keessaa yoo barattoonni nama 8 akkas ta'e namni keenya nama 10 illee guutu haalaan xiqqaadha jechuudha. Kanuma keessattuu dhiibbaalee garaagaraa ta'e yeroo san umruma ijoollummaa saniitu sirra geessu hunda dandamattee as ga'uun fatanaa takka. Fatanaan guddoon ammoo yeroo san barataadhaas waan taateef jecha addatti namni sirra xiyyeeffatee simii biraaf tattaafatu. Dilas guddaa miti. Garuu yeroo inni barsiise jetteetti seente fatanaa hedduudhaatti si quunnamte. Fakkeenya gabaabaa yoo siif kanne ani yeroo bilaak beeltii fudhadhutti kilaba banuudhaaf ani si barbaachisu barnoota kutaa 10 fixu saartifikeeta maatirik qabaachuudha. Ani hoggaan kilaba kana banu maatirik fudhadheeti kan hin bade. So gizeen waan kana banuudhaaf ispoortii koomishin dhaqee faayila yoo hunda naqee sababa dhaban. Taduraati masfartii hunda guute bilaak beeltiin qaba. Saartifikeeta kutaa 10 qaba. Kan wanjeel nasaa jira. Akkasuma meedikaalaa jira. Kan hundi eega guuttateefu mirga keeti jechuudha banuu. Karaa dhabnaan maal naan ja'an ati ijoolleedha barataadha. Kan dhiisii barnoota kee baradhu. Karaa dhabnaan jechuudha. Saniifuu yeroo sanitti sammuu keessa miidha jechuudha wanni kun. Sadarkaa ati hin geenye warri ispoortii kana barsiisuu jiru uummata bilchaate uummata gahee. Ati immoo ganaa barataa ijoollee deemardu yeroo sana umrii kiyyaas 18 ture. Anis waggaas kutaa 10 fixee 10 akka seenuu kiyya. Kana wajjin wal qabatee chaalenjii guddaa ture jechuudha. Kana hunda irraa ani eegaan bane booda yeroon itti abdii kutadhee akka malee osoo agartee yeroo sanitti umriin nama ol siqe tahee dhukkuba akka sukkaara pireeshara qabaadhu ta'e ilaa hanga sadarkaa dura waan hin geehuutu na mudate fatanaa. Maal seetee akkaan ammas hin jeetti waan kiraateriyaa barbaachisu hunda guuttadhee na dura dhaabbatan sanitti dhiibbanne seenne. Kana keessatti immoo namni hedduu na gargaare asan teekwaandoo na gargaaree ture. Waa hedduu ni cinaa dhaabbate yaadaanis uummata kanaa wajji falmuunis isaan amansiisuunis waa hedduu gumaacha godhee ture akkaan kilaba banuuf. Banni kilaba akkasuma namni hedduun yeroo kilaba banutti barattoota 5-6-7 eegala. Akkana si baatee barattoota hedduun ni eegale. Ogumaan eegalu barattoota 30 waliin ni eegale. Baatii lama osoo guutuun barattoonni nama 100 ol ta'an. Baatii lama illee osoo guutuun jechuudha. Kana keessa ammoo anis taanaan dhiibbaan irra jirtu waan hin beeku jecha uummanni fiizikaala kiyya. Or umrii kiyya ilaalanii hangam akka tilmaama xiqqaanaa kana waan nu baddeef tireeningi halkaniif guyyaan daleessu ture torbaan guutu. Torbaan irraa irratti haa qabnu alhada asirii qofa. Torbaan tireeningi 13 daleena jechuudha. Maaliif jennaan dandeettiidhaan hojiidhaan agarsiisuuf uummata kana afaan osoo hin ta'in wanni san deemee amata fixinee eebbi dhiyaate jechuudha. Yeroo eebbi dhiyaatu xalayaa na ixuutu jira. Guyyaan 15 baatiin takka gaafe xalayaa san dhugaan naqu gammachuun irraa fudhan duruu sadarkaa kana geessee ijoollee eebbisuu geessee jaanii anis gammachuudhaan ijoollee qopheessee tikeenni gurguramee poostarri bahee wanni hundi dhume guyyaan deemee alhadni eebba jechuudha. Guyyaan Jumaata eebbi guyyaa iftaan. Guyyaa Jumaataa sanillee ganamaa miti. Ganama toora sa'a 5 dhufanii eebbisuu dandeessu naan ja'an. Yaati. Maali? Qophiin dillisan dhume jechuudha. Maalleen dillisanitti bahee tireeningii baatii 4 eebba qofaaf itti qophoonee tikeenni magaalaa irra faca'ee poostarri faca'ee eebbi alhadi jennee osoo itti qophaa'u jiru guyyaa Jumaataa dhufanii toora sa'a 5 kana eebbisuu dandeessu naan ja'an. Yeroo sanitti rifaatuun si dhageeyamtuuf yaadi. Wanni adda godhu mirraqaa eebba san nama hedduutu eegu ture. Maaliif jennaan wuushuudhaan namni keenya kaduraati kilaba banuun keessattis eebbisuu keessattis namni akka malee eeguu ture jechuudha qophii san. Ogaa wanni kun dhufe hedduu rifadhu jechuun nin booyamoo akkaan ta'uu wallaale. Jechi sanirraan osoo kophaa kiyya na yaamanii natti himanillee homaatii miti. Ijoollee irratti na himan.
sammuun ijoollee hangam miidhamti sammuu hiyyalleen hangam miidhamti. Ilaa sadarkaa sanii dhiibbaa nurra godhaa turan jechuudha. San booda akka tasaa ta'ee yeroo sanitti geggeessitoonni biiroo dargaggoo fi ispoortii ijoollee teenya tura waan ta'eef jecha isaanii ijoollee dhiyaannee rakkoo jirus itti himnee sababa sanii jechuudha. Itti gaafatama guddaa fudhannee eebba saniif. Eebba kanarratti yoo inni tokko uumame yoo namni lama wal lole hanga saartifikeetiin kan kan sun hundinuu feel godhutti. Ilaa sadarkaa sanii agriimentii goone akkasii bifni chaalenjiin jiru guddaa jechuudha. Karaa jara yeroo san tureetiin isaa ta'u akkasuma adeemsa ispoortii kanaa keessatti ispoortiin kan dhugaadha amma babal'ate yeroo sanitti dilas waan babal'ate hin jirreef jecha dhiibbaan isarra ture isaan gasuma takka guddaa ture. Kana ture san qofa osoo hin ta'in akkumaan sitti himatti ispoortiileen matummaan isaatu hedduu ulfaataadha. Akkasuma dargaggoonni keenyaas agartee gizee umrii amma ijoollee xiqqoo qabuun hin ulfaatu ta'a. Garuu ijoolleen yeroo umriin isaanii 15-16 akkas geesse ulfaataadha to'achuun. Kana hundaa'u irra daleedee tiraaka keessa neexee deemuun fatanaa guddoodha. Waan addii nama kutachiisu garuu waan san hojjettee ijoollee sanis tiraaka keessa neexee sadarkaa isaan irra ga'an dhugaa agarte dadhabbiin ta'eetii fi bu'aa bahiin ta'e san gammachuu deebiti jechuudha. Kanuma wajjin wal qabsiifne Master kanuma wajjin wal qabsiifne akka anis beekutti jechuudha. Nama yeroo jalqabaatiif kuushuu kana nama keenyarraa jechuudha. Namoota keenyarraa onneedhaan ka'ee itti seenee muuxannoolee ammaan tana keessa dabarte kana chaalenjii guddaa kana namaa ture namni si dura jiraachuu namni gaarii si godhu kan si waan ijoollee kan sirra guddaa waan kana keessatti muuxannoo qabu jiraachuu dhabuun chaalenjii tokko mataa isaati. So ati nama jalqabaati jechuudha. Akka nama jalqabaatti information hanga takkaan qaba. Information isaan keessatti Afrikaa keessaa nama xiqqoo sartifikeeta internationalii qaban buusuudhaan jechuudha. Diploomaa qaban keessaa akkasumatti sadarkaalee guddaan saddaanii kan dhumaa kan jaamu warra gahame keessatti lakkaawama. Waggaa kana geessee sadarkaa kana geessee maaltu si dhaga'ama? Dhugaadha. Wanni tokko bikkaan hin ga'e jettee yoo yaadde yaaduu qofa sun ta'e yoo irra daleede ni geessa. Wanni irra ga'uun hin dandeenye hin jiru. Nuti yeroo hedduu maarshaartii kana agartee chaayinootumaaf kan hin eegisne yookiin kooriyaa yookiin jaapaaniif. Garaagarummaan nuti qabnu takka garaagarummaan nuti isaan qabnu. Isaan guyyaatti tireeningii isaa 8 ol dalagan nuti guyyaa isaa takkaaf cinaa daleenya yoo guddate jechuudha. Sa'a lamallee ka dalagu hin jiru. Kana garaagarummaa keenya malee nutis yoo akkasitti yeroo kan hin daleenya isaan hojuumaa garaagarummaa qabnu uumamni keenya illee tokko rabbii waluma qixanuu uume jechuudha. Dandeettii sammuutis haqaamaatis waluma qixanuu kanne garaagarummaa ilma namaa karra dadhabee hojjete irra sadarkaa gaarii gaha kan dadhabiin kan hojjetin ammoo duuba hafaa jechuudha. Kan garaagarummaa keenya kana hojii wal qabatee dhugaadha sadarkaa amma Itiyoophiyaan Wushuu Federeeshin sadarkaa inni kan nuti jira akka biyyoolessaatti sadarkaa inni kan wushuudhaan sardaan sadarkaa dhumaati jechuudha. Biyya tanaaf Itoophiyaadhaaf sadarkaa saniin qaba. Akkasuma international chinuu association jaamtu jira sadarkaa addunyaatti kan dhaabbate saniin ammoo diploomaan qaba. Diploomaan kun Afrikaa qofaaf miti. Akkasuma Yuuroopitti illee diploomaan sadarkaa dhumaati. Laatiin Ameerikaatti illee sadarkaa dhumaati. Awustiraaliyaatti illee sadarkaa dhumaati. Sadarkaa diploomaati wal warreen qaban Noorz Ameerikaa fi Eeshiyaa keessatti argaman. Sanii alaa ammoo sadarkaa Afrikaattis, Yuuroopis, Laatiin Ameerikaattis diploomaa sadarkaa dhumaati jechuudha. Sadarkaa kanarra gahuudhaaf gartee akkumaan sin jetti amata 20 ispoortii ana keessa kan hin jiru jechuudha. Amata 20 jechuun waan laafaa miti. Osoo yeroo san dandihee dhalee har'a mucaan hojii wal qixaatiin qaba jechuudha. Saniifuu sani amma yeroo hedduu hoggaa laallu biyya Chaayinaa keessallee akkuma kana maarshaartii quban qabnee jira. Amma Chaayinaa hoggaa jenne heejji isaa xixiqqaa hundinuu waanuma beeku waan karatee tana namu harka akkas keenuma dhagee harka hin beeknes guutu. Achi keessa maali hasin joos ni jira. Maaliif jennaan namu waan jechuun dura fedhii uumamaan qabaachuu qabda keessa. Fedhii keessan galmaan geetti. Amma namu nuti warri as anaafi ati wal qixa fedhii waan kana qabaachuu dhabuu mala. Ati fedhiin irra caalatti waan biraa ta'uu mala. So fedhii keessan galmaan geechuudhaaf irratti hojjetu jechuudha. Ani akkumaan sin jetti ijoollumaanis fedhiin kiyya kana waan tureef jecha osoo hin murin osoo abdiin fudhatin keessa deemee as gahe. Akkasuma gartee nuti uummanni warri musliimaa
fedhiin keenya kadhumaa jechuudha amantii keenya keessatti hajjii dhaqu jechuun asirratti wanni nuti hojjechuu feenu waa hunda biratti harkachuu dandeenya. Soomanuu asis soomanuu dandeessaa salaatu sadaqaa kannachuu waa hunda garuu hajjii godhuun xiqqashoo wayii feetii miti. Akkasuma nuti illee warri marshaartii dhumni keenya achi dhaqudha. Chaayinaa deemeeti eebbifamnee dhufne jechuudha achi. Akkasumatti muuxannoon qabuun dandeettiidhaan akkasuma siiniyeeritiidhaanis dorgomee hiree sana harkadhee biyya Chaayinaa dhaqee baradhee barnoota kiyya maastara godhee dhufe jechuudha. Akkasuma Chaayinaa dhaqee baradhuus waan achi baradhee dhufe san qabadheen teenyeen biyyattii bira qofa osoo hin ta'in as biraas dabree biyyoota Afrikaa hedduu deemee barsiiseetiin dhufe. Saniifuu dandeettii fi muuxannoo kiyya as qofatti nan bisne biyyoota Afrikaa hedduun deeme Taanzaaniyaa, Ruwaandaa, Malaawii, Saawuz Afrikaa. Biyyoota kana hunda irra deemtee amma barsiiseetiin dhufe. Akkasumaan illee ogaan achi dhaqee barachuu qofaa miti. Barsiisuu qofaa miti anis baradheetiin dhufe. Maal seete nuti warri biyya tanaa wanni nuti baranne moodern wishuudha. Biyyoonni Afrikaa kan irra guddaan tiraadishinaal shaawliin wanni isaan baratan. Saniifuu ani ogaan Chaayinaa deemu Chaayinittis akka tasaa wanni nan baradhe moodern wishuudha. Biyyoota Afrikaa kanarraa warri dhufan irra guddaan tiraadishinaal shaawliin warri baratanii kan dhufan hogaachi dhufan agartee yeroo gabaabduutti dafanii addaabtiin goone waan kana. Nuti asittuu waan kana waan baranneef achitti performansiin keenya gaarii ture. Saniifuu isuma biyya sanii hin galiin warri barsiisonni biyyoota Afrikaa kan barachuuf achi dhufan achumatti waadana naqan akkaan biyya isaanii dhaqee isaan barsiisu jechuudha. Sababa saniin ogaan gad deebi'e bikka takkatti biyyoota 7-8 invite na godhe isaan keessaa filadheetiin kamtu irra wayyaadhaa kam irra uummata isaaniitti hojii gaarii walii galaa uummata kamii hojii irra wal fakkaatna amantiinis aadaanis amma biyyoota Afrikaa kana ta'e warra wal fakkaannu jira jechuun fuulaan ta'uu baatus aadaadhaan amantiidhaan warra wal fakkaannu jira akkasuma warra nuunfaallaatii jira. Saniifuu warra wal fakkaatu warra nu fakkaatu keessa laaleetiin dhaqe jechuudha. Hoggaan dhaqu ammoo dhaquu qofa osoo hin ta'inanis biyya tana tiraadishinaal shaawliin hin jiru hedduminaan jechuudha. Ani hoggaan achi dhaqu yeroo isaa takka nin barsiisa isaa takka ammoo nin baradhaa jechuudha. Ani immoo ispoortii kanaan wushuu qofaan osoo hin ta'in jiidoonis biraawun beeltiin qaba. Akkasuma tiraadishinaal shaawliinis advaans sartifikeetaan qaba. Kiikboksiinis aeroobikii ati ispoortii addunyaa kana gubbaa jiru irra guddaa tuttuqeetumaan jira jechuudha. Teekwaandoo illee qabiti. Teekwaandoo keessa kutee eebbifamuu baadhus yeroo hanga tokkoof wushuu dhiiseetiin ifadhee teekwaandoo seenee hanga tokko dalagee wushuu deebi'e. Saniifuu aartiilee jiru irra guddaa tuttuqeetumaan jira. Abduu sun nama miilaa harriitti jechuun dandeenya ispoortii keessatti. Manguddoon. Wanni mee garaagarummaa xiqqoo biyyoota ammarii kan hafte kana irratti haa dhufnuuti. Waa lama waliin naatu hiika. Lamaan muuxannoo nuti qabnu keessaafuu biyyoota Dirreedawaa tana keessatti biyya magaalaanis akkaan oowwaa ta'e kana keessatti namni uumaman biyya tana keessatti uumamu fatinummaa isaa kana immoo keellasummaan irratti dabalamtee yeroo hedduu kan ittiin fayyadame isa godha dandeettii isaa kana jechuudha. So irra guddaan namoota nama ispoortii keessatti bakka guddaa gahan barnoota akaadaamii isaanii ta'ee barnoota diina isaanii ta'ee isaanii karaa muruu garti. Ati immoo barnoota aartii ispoortiitiinis sadarkaa kanarra geessee jirta biyyoota addunyaa kana hundaa ilaaltee jirta barnoota akaadaamii keetiinis sadarkaa irra geessee jirta jechuudha. Takka akkamii kana baalaansii godhuu dandeessa dargaggeessa keenyaaf dargaggeessa har'aan tana jiru fiizikaala isaa eeggate sammuu isaas eeggachuu isa dandeessuuf jechuudha. Akkamii baalaansii godhuu dandeesse kanaa wajjin wal qabsiisee akka gaaffii lammaffaatti biyyoota irra deemte kana keessatti wanni adda addaa agarte takka immoo garaagarummaan biyyoota nutii fi biyyoonni Afrikaa biraa ta'e Eeshiyaa biraa ta'e sababa ispoortii kana waggaa deemtu wanni ati amala adda addaa agarte maal fakkaata irraa barnoota irraa waggaan jalqabu agartee guyyaa keessaa isaa 24 qaba. Isaan 24 haalaan bal'aa jechuun waa hedduutti fayyadamuu dandeenya. Agartee namni waggaa garii woomata karra xiyyeeffateeti kana malee hin danda'u jee sammuu isaatti yoo akkasii sammuu isaatti hin danda'u jechuun waan tokkichaa san malee ani akka tasaa tahee agartee akkuma jaamutti karra fardii mirgaan qabattee kaan bitaan qabattee deemtaa miti ani barnoota akaadaamii harka mirgaatiin hin qabadhe barnoota ispoortii harka bitaatiin hin qabadhe maaliif jennaan waa hunda caalaa xiyyeeffannaa kan kennu qabdu barnoota waan san ta'eefuu ispoortiidhaaf yoo guddatee guyyaa sa'a lama kannaaf sa'a lamaan san galgala sa'a takkarraa hanga sa'a sadiiti yookaan sa'a 12 irraa hanga sa'a lamaati
Saalamaan tan ammoo dilas waan irraa irristuun qabdu. Saniifuu barnoota sirriitiin baradha barnoota akaadaamii yeroo banaa qabu santi ammoo mana ispoortii dhaqeetiin baradha. Kana keessa ammoo ani ijoollummaa waan kana eegalee dafeetiin sadarkaa olii gahe. Ugaan beeltii illee fudhadhu cina cinaan hin fudhanne gartee tarmiin hin fudhanne. Ispoortiitis akkasuma barnoota akaadaamiitiin illee hangaan elementarii jirutti sadarkaa sadaffaa afuraffaa shanaffaadha kan hin bahaa dhufe. Ugaan nuti egaa ispoortiin sulfaachaa deemtee tooppateen ma keessa achi ol hin baane takka sadarkaan nan beeku guddatu kudhan. Nuti gaa yeroo barnutti ni yaada beeyta ta'a. Kutaa takka keessa nama 500 nama 700 faadha habaran. Akka ammaatti nama 40-50 ni mutu nuti. Ilaanga blackboard jalatti guutamnee haqaraan. Amma ni yaada dasirritti nuti yerootti nama 90 gadi qaraan dilas ni qabna jira. Nama 100-500 san keessa ati barnoota ispoortii kana jalaas deemaa ilaanga sadarkaa kudhanii keessa bahuun waan laaftuu miti. Kana ugaan godhu waan tokko hin beekaa waan tokkotti hin aman. Bu'uurri waa hundaa barnoota. Yoo osoo barnoota hin qabaatin anuu kanaan sadarkaa kana ga'e ispoortii bu'uura barnootaa qabaachuun wanni hundi si laafata yeroo san. Saniifuu hin murre jechuudha. Osoo murre anis guyyaa tokko abdii kutachuun mala. Wanni si ajaa'ibu akkuma isin jetti osoo barataati inistiraktara kan ta'e maatiriik fudhadheeti kutaa 11 ugaan seenu ani maallaqa warra na barsiisu caalaan harkadha. Garuu maallaqni san nan dogoggorsiisa. Maaliif jennaan waan naaf hin deebineetu na dabra. Maallaqa baruu siftaanis itti deebii argachuu hin danda'e. Garuu barnoota kana yoon jidduu dhaabe hamilee kiyya natti qabu malee maaliif jennaan hiriyoonni kiyya warri hojii barachaa jirru kutaa takka lama na dura achi siqanii ani booda irraa hafuun hamilee kiyya tuquu mala. Jechuun san cimina abbaatu murteessa. Amata kun illee lafa taa'ee itti deebiin ni danda'ama. Warra garii immoo hamileen cabxee achumaan hafuutu mala. Kana keessatti immoo hamileen na cabajee waan yaadeef jecha xiyyeeffannaa guddaa barnoota irratti hin godhe. Barnoota harka mirgaatiin hin qabadde ispoortii immoo harka bitaatiin hin qabadde dhumarratti immoo jireenya kiyya ispoortiin ta'ee jechuudha akka tasaa ta'ee kana keessatti dargaggootaafis ta'ee guddattoota amma ol guddachaa jiran kan hin dhaamu waa takka miti 3-4 illee bita takkatti hojjechuu ni danda'ama barnoota illee barachaa ispoortii illee hojjechaa akkasuma barnoota amantii illee barachaa jechuudha cinatti waa hunda bika takka wal cinaa ofuun ni danda'ama wanni nama dheeru tokko illee hin jiru yeroo bal'oo wanni itti qabu namni tokko saa 24 qabnu keessa saa 7 yoo rafe bara war saa 8 illee yoo rafe saa 16-17 qaba saan sana immoo saa waa meeqatti dalaguu danda'e mana barnootaatti yeroo nuti dabarsinu yoo guddate saa 5 saa nan geeftee wayisa jirti kanallee sirriitti yoo itti fayyadamnu ta'e waa hedduu bika takkatti hojjechuu ni danda'ama jechuudha. Kana ugaan kanaan xumuru akkasuma biyyoota Itoophiyaati Keenyaa fi akkasuma biyyoota nu fakkaatan ikoonomiinis siyaasaanis waa hedduudhaan walitti dhiyeenya qabnuu fi nuti ugaa wal cinaa qabnee wallaallu garaagarummaa gurguddaa lamaan arganii akka tasaa ta'ee biyyoota 8-9 dhaqee Afrikaa alaas jechuudha. Ugaan waan kana hunda keessa deemee ilaalu waan tokkoon arga. Namni barnoota keessa jiru guutuutti xiyyeeffannaa isaa barnoota godhee akka barachuu jiruun argee hojjechuu jiru immoo hojii osoo hin tuffatee waa hunda akka dalaguun arge. Fakkeenya xiqqaa tokkoon siima. Fakkeenyaaf Taanzaaniyaa gaafaan dhaqe inistiraaktarri biyya sanii tokko kan barsiisuu dhaqe jechuudha. Maal qaba seeta? Ispoortii daleessa. Kilaba mataa isaa qaba. Sanii achitti ofiisa qaba. Ofiisni isaa kun maal inni beekaa? Gaaf tokko tireeningii daleesseetiin galgala ofiisa kiyya deemnaan deeminaan jedhu. Galgalaa beeka. Galgalaan ofiisa irraa maal dalagaa jeeti hojii deema. Ugaan dhaqoo ofiisni isaa isanii beekaa? Habaabii fi muuza gurgura karaa irratti. Kabajaa inni dalagaaf qabu jechuudha. Ammoo osoo nama inistiraktara ta'e agartee habaab muuza karaa irra taa'een gurguru na ulfaachuu malata. Isaan ammoo inistiraktara makiinaa qaba bar. Nuti fi ilmaatu miilaan deemnaa warra miskiina. Makiinaa mataa isaa qaba, kilaba qaba. Akkasuma karaa irrattis kuduraa muuzaa fi habaab waan adda addaa gurgura jechuudha. Kabajaa guddoo qaban. Uummanni kaanis akkasuma jechuudha. Warri kaanis hogaasawan hojii isaanii hin tuffatan. Namu hojii humnaa dalaguus akkasuma beekumsa isaatiin dalaguus namu kanarratti xiyyeeffatee dalaga jechuudha. Amma nu bira gartee namni tokko osoo hin baratin osoo muuxannoo tokko hin qabaatin akkanuma lafaa ka'ee takka ofiisa dalaguu fedha yookiin damooza guddaan dalaguu fedha. Waa tokko malee jechuudha. Barnootaan kan geenye yookiin muuxannoo addaan qabu. Garuu hojii gaarii fedha osoo homaan beekne jechuudha. Waan kana harkee wanni guddaan jechuudha. Kabajaa isaan hojiif qaban haalaan guddaadha. Hin xiqqeessan waan dalagaa kan inni kabajanis xiyyeeffannaatti kan inni dalaganis ni jijjiiraman jechuudha. Namni tokko waan xiqqoo qabus xiyyeeffannootti kan inni dalaginaa sababni itti jijjiiraman hin jiru. San wanni kan karaa ispoortiitii wal qabatee muuxannoo naannoo biraatti arge kun beeki qaama mootummaallee ni ilaallata.
akkasuma hawaasa illee ni ilaallata. Mootummaan waa hundi caalaa xiyyeeffannaa ispoortiif kan naannoo biraatti. Fakkeenyaaf amma biyyoota guddatanii tokko fudhanneeti sammuu Afrikaas fite. Amma fakkeenyaaf ani Dubaay fi Abu Dhabii dhaqeetiin jira. Akkasuma Chaayinaa dhaqeetiin jira. Maal seete kaampaaniin tokko waggaa kaampaanii tokko ijaaru dirqama jiimnaaziyeema ijaaru qaba. Dirqama bika ispoortii jechuudha. Biiroo mootummaa amma faayinaansii tana gartee biiroo kumaatamaa jira. Adda addaa ta kantiibaa jette ta maal jette hin jiru addaaraashin tokko ispoortiitti dalagaa. Ni qophaa'a biyya biraatti jechuudha. Waggaa kan mootummaati islaamiti kan mootummaati dirqama qaba waan san qopheessuudhaaf jechuudha. Namni humna oomishaa horachuudhaaf namni qaamaan jabaate sammuun bilchaate ta'uu qaba. Kanaafuu dawaan isaa ispoortii jechuun nama san oomishuudhaaf nama san uumuudhaaf namni sochii qaamaa godhuu qaba. Namni sochii qaamaan godhin yoomillee waan irra jiru san hojii keessa jiru san galmaan gahuu hin danda'u maaliif? Amma namni keenya maaliif biiroo garii dhaqime wal seentaa eessa hote shaayiif gabbeessan gaa maalirraa dibbirtii bara. Dirqitiif haasa buna meeqa dhugee shaayii meeqa dhugee haasa jechuudha. Daqiiqaa bunaa fi kana gubusan osoo daqiiqaa 15 san exersaayisii godhe waan san hundee san barbaachisu jechuudha. Lamada akkasuma diinagdee biyya irratti illee dhiibbaa qaba ispoortiidhaaf bika kan dhabu maaliif jennaan yeroo ammaa dhukkubni guddaan addunyaa balleessaa jiru pireeshara, sukkara, dhukkuba onnee kanneen hundinuu koolistirool kanneen hundi ka'umsi isaanii maal ni beektaa sochii qaamaa godhuu dhabuudha. Fakkeenya tokko haa fudhannu ani ammaan tana yoon sochii qaamaa hin godhin fakkeenyaaf dhukkubni sukkaraa yookiin pireesharii yoo na qabe baatitti kiniinaaf meeqaan baasa. Mee averejin yoo 500 baase baatitti mana ispoortii yoo deete qarshii 100 daleedata. Side effects hin qabu ispoortiin. Amma kiniinii ati sukkaraaf jettee dhugdu kalee miidhaa, onnee miidhaa, qaama biraa miidha. Akkasuma diinagdee keenyaas gabbuusa jechuudha. Namni san daboozee fi 3,000 yookiin 4,000 harkate ta'a. Sanirraa baatitti kiniinumaaf yoo habaasu ta'e jireenya isaa irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Saniif waan kana biyyoota biraatti jechuudha akkasii qopheessan. Iskoolaas taanaan iskoolli hundinuu jiimnaaziyeema qaba. Ijoolleen ni barattis exercises ni gooti. Mana hojii mootummaattis akkasuma mana hojii dhuunfaattis akkasuma jechuudha. Kan biyyoota guddatanii. Ogaa biyyoota Afrikaattis gad deebine biyyoota Afrikaa hedduutti instructorootaaf dachii ni kennamti bilisaan. Inni deeggarsa barbaadees haa ta'u, ofiifis hojjetee haa ta'u karaa adda addaatiin tattaafatee mana irra ijaara jechuudha. Magaazana jajjabeessuudha. Amma bira wanni ispoortiin akka hin guddanne godhe guddoon tokko maal seete amma addaarashin tokko ganda tokko keessa yoo jiraate addaarashi san kilaba 5-6 itti dalage. Maaliin dalagan jechuun sa'a tokko sa'a 10 hanga sa'a 12 cinaa yoo dalaga kan 12 cinaa hanga sa'a 2 dalaga. Amma ati fakkeenyaaf hojii hojjettu wajji sa'a ati siif mijooytu sa'a takka booda ta'uu mala fakkeenyaaf ati kun ana bira barachuu feete jechuun fedhiin kee wuushuudha. Ani immoo kan hin daleessu kolee takka hanga sa'a takkaati. Ati immoo kan mijaa'u sa'a takka booda hin dhuftu jechuudha. Amma biyyoota Afrikaatti akka namni sin jee dachii mootummaan ni kannaa fi sababoota isaan addaarashii irratti ni ijaaran kan manam tokkooti jechuudha. Manni isaan namni tokkichaan san shiftii 4 fa'aa daleessa. Ganama subii salaata irraa ugaa baanii daleessa warra sa'a mijaa'uuf akkasuma barattootaaf sa'a 10 takka hanga sa'a 12 cinaa ni daleessa. Akkasuma warra guyyaa hojjechaa oolee galgala dhufanii ni dalaga jechuudha. Namuufu maal jechuudha yeroo barbaadetti banaa jechuudha laan isaa. akkasiin isaa bal'aadha jechuudha. Bal'aadha. Namuu yeroo isaa mijaa'etti yeroo barbaadetti filatee hojjetaa jechuudha. Hangasuma takka namni waan san hojjetus xiyyeeffannaa isaa kanarra godhe maaliif jennaan inkamiin inni harkatus guddachaa deema. Amma ganamaa sinummaan daleessee asirii sinummaan daleessee galgalaas yoo daleesse yoo xiqqaate yaati yeroo sadeenuu nama 100 takka takkaa yoo daleesse toora nama 300 daleessu malee jechuudha. Wanni harkatus hanga takka as keessatti immoo habaratulleen habarsiisus dilas xiyyeeffannaa isaa guutuutti ispoortii irra kan maaliif jennaan waan inkamiin inni waan kanarraa harkatu waan jiru isaa jijjiiruu miti. Sa'a takka guyyaatti wanni daleessu sa'a takka chaasan nama hanga tokko kan mijaa'uu fi dhufaa jechuudha. Kun ammoo ispoortiin akka hin guddanne godhe. Saniifuu biyyoonni nu fakkaatan muuxannoo kanaan ni fayyadaman irra guddaan isaanii. Jimni tokko kan nama tokkooti. Namni takkichaan san sa'a hunda adda babaasee namu sa'a isaa mijaa'utti sagantee isaa fi sagantaa sanii namuu dhufee dalagaa jechuudha. Kana garaagarummaa fayyada. Asumaan daawwattoota keenya fa'aa mootummaanis obboleessi keenya amma muuxannoo bal'aa biyyoota garaagaraa irraa biyyoota Eeshiyaa, Afrikaa, Awurooppaa kan waan deemee achirraa dhufee muuxannoo nu kenne mootummaanis humna oomishaa kana humna sammuu bareedaa qabu humna fiigee waa qabu kana so hojiirra oolchuudhaaf wantoonni kun yoo ammarraa eegalamee itti yaadame hedduu bareedaadha jenna. Gama gaaffiitti aanu dabala. Yeroo hedduu
ciidaa fi hojiin kun akkamitti walitti hidhamee har'aan maanta na guyyaa ciidaa jirra guyyaa namni bashannanaati so namni kun mana taa'eeti silaalee bashannana ati immoo nama kana bashannansiisuudhaaf baata qophii kana godhuudhaaf waggaa hedduu yeroo sirraa fudhataa yeroo silaa namni ibaadata dabarsu san waan kana qopheessuuf yeroo sirraa barbaachisaa so akkamitti dabarsu turte ati fi ciidni yeroo hedduu amma anis aggaa sagantaa garaagaraa hojii dabarsinetti jechuudha addaraashatti tahee ogaasa isaaniitti jechuudha Dirreedawaa keessatti akkasumatti jiidaa keessatti so dargaggoota hedduu qindeessite sagantaalee babbareedaa ta'e akkamitti dabarsu turte? Yaa nuti irra guddaa iidnee hin beeknu irra guddaa hojimaan dabarsina jechuudha. Wanni guddaan nuti hojjennu maali seete amma maarshaartiin kun warri faaristii kun warri chaayinaatis haa ta'u kooriyaan jaapaanis ispoortii kana gartee aadaa isaaniitti hojii walii hidhaniiti hojjetan. Amma wushuu hoggaa gartee chaayinaa yaadatti maaliif jennaan hidhata qaba. Nuti illee ni qabnaa bara garuu ittiin hojjetin malee amma qabsoo jira caasoo maal waa hedduutu jira kan hundi aartii bara nuutu itti yaadee waan kana jechuudha tiraaka keessa naqee ittiin hojjetin malee aartu nuti wanni goonu irra guddatti maal seete maarshaartii biyyoota halaalaatiif inni kana haala qabatamaa naannoo keenyaatti hojii wal qabsiisnee dalii wanni adda itti goonu jechuudha maaliif amma uummata keenya kana agartee warri dhufee ilaalu kun abbootii amantii manguddoota haawwani jarri kun ammoo waanuma chaayinaa dhufte san qofa yoo garsiiste dilas wanni isaanii galuun jiru wanni intarteen isaan godhu maraataatti fakkaata saniif akka isaan beekanitti afaan isaan beekaniin aadaa isaan beekaniin jechuun haala qabatamaa naannawa saniitii hojii wal qabsiisne ammallee haala qabatamaa yeroo san keessa maaltu deemu jira akkasitti qindeessinee haa dalagaa turre kun daran uummata akka maaliif kaayyoon keenya guddaan uummata keenya bashannansiisu maaliif yeroo iidaa sanitti uummanni musliimaa guyyaa san jechuudha waan baatii guutuu dalagachaa dhufe gartee guyyaa kara biraa akka dhaqee hin balleessine barbaanna guddoon jechuudha saniif ammoo amma dargaggoonni keenya akkuma beekamutti hagarii guyyaa soommanni kutee jiru guyyuma san fiiga darsa facaase warra akkasii fiigu sanillee yoo waan isa gammachiisu harkatti ni dhufa bara namni maaliif bashannanuu fedha bashannanni kun gosa tokkoo miti gosa kumaatoomaatu jira saniifuu karaa amantii irraa hin baanetti jechuudha maaliif waan dalagate kanallee guyyaa tokkotti akka hin balleessine lammada manguddoolee teenya abbootii amantii keenya agartee warra yeroo hedduu waa hundaa siiriyaslii ilaalaa hojii irratti xiyyeeffatanii sammuu isaanii biizii godhanii amantii amantii barsiisutti barnoota biraa barsiisuu san irratti biizii teessan guyyaa tokkicha isaan kofalchiisuu qabna waan jiruuf maaltu isaan kofalchiisaa maaltu isaan gammachiisaa maali wanni isaan beekan fatti kofluu danda'a waan kana hunda qoranneeti waan san fakkaatu jechuudha qophii gihaa goonee akkasuma amantiillee akkan xuyinetti maaliif waan kana dhugaa dileenu yoo xiqqaate guyyaa 15 ol dadeema so mana 10 duraa fixnaan nuti qophiiseedha san booda maaliif waan dileenu kana keessatti bahuun qabnu masmarra waan amantiis aadaa keenyaas haala qabatamaa naannoo keenyaas waan cabsu dalaguun waan hin qabne jecha sirriitti itti qophoofne sirriitti itti yaadnee itti waan san garsiisnu yeroo guddaa kaninaaf sanirraa immoo nuti hoflii abbootii keenyaa hawwaan keenyaa san nuuf gammachuu guddaa kafaltiin teenya san jechuudha maaliif dadhabbiin keenya ijoolleen akkasii dhukkeen gaggalachuun san hundinuu warra keenya san bashannansiisuudha waan ta'eef jecha na fakkaata wanti ta'ee jira wanni san success ta'ee jira jechuun wanni nuti hawwine wanni nuti yaadne galmaan geenyee jira amma yeroo boodaa kana gaa anis irra guddaa biyya keessan turre na fakkaata maadaraanis jechuun qophiin akkasii san lallaafattee jirti na fakkaata garuu keessaafu amma sadeenii fi kana dura yoo xiqqaate toora amata 10 waan kana osoo jidduun bahin jechuudha yoo xiqqaate bara 2000 irraa eegalee jechuudha miilineemii yeroo jaanisan irraa eegalee hanga dhuma amma 3 fi akkanatti osoo jidduun bahin idaarafaatis soommanas dalagaa turre kana fakkaata. Daawwattoota keenya sagantaa keenya akkuma itti fudhattee jira mee masaraabdi hanga ammaa keessatti jechuudha ciidaa fi mudannoon wanni adda kan si qunnamee biyyoota deemtan keessatti akkasumatti ispoortii kana keessatti mudannoon ati si mudate maal fakkaata? Yaa ciidaa wajji mudannooleen yeroo hedduu an mudatu maaliif jennaan nama jirjiru miti gizee hedduu nama jirjiru waa mudata ani mudannoo xixiqqashumaan qaba ciida mudannoo nama mudate irraan fanne gaafa ijoollee jechuudha umrii hanyalleen 10 guutu
raastel kana agartee dheeyxee faantaa yookiin shaayii dhugdee jubaajubee fi sharxexee taphachuu turte. San nuti nama sadii taanee ni deemna jennee kana jechuudha. Mee qabnu sadeenu qarshii lama qabna. Qarshii lama guddaa beeka. San booda amma taaksii nu sadeen qarshii lamatti horre jechuudha. Amma taaksiin ganda keenya irraa nu fudhee gisee raastel nu fidu saayimni xiyyeellaanu akkuma seenii kanneef qarshii lama. Anis hoggaan gabbee qarshii lama kanneef. Gaafas jechuun faantaan dukaanatti qarshiisu muni moo akkas raasteliti moo qarshii sadii. Nuti duraawwanni yaadne qarshii lamee keenya qarshii lama taaksitti horra qarshii jahan nu hafte jechuudha. Qarshii afran nu hafte shaayii itti dhugnee taphannee gallaadha. Hoggaa asii buunu amma saayimni akkuma seenetti kanneef jechuudha qarshii lamaan. Anammoo hoggaa buunee kanneef. San namticha tokko ganda keenyatti qarshii maraataadha. Hute anis kanneef waliin jenne amma. Meeqaan nuuf qarshii lama. Qarshii lamaan yoo seenne sumaa nuuf hin bittu. Amma maraataan kun dhufa miti. Maal taatan hin jedhu. Maallaqa hayyaa tokko nurraa fuudhee kutee jenneen. Kootaanaa isinii kan hin jedhu. Nu fuudhee nuun deemu. Ganda nuti hin beekne keessa nu geesseeti gibbi takka seenee as dura na eegaa jee inni achumaan hafe. Ilaasaa jaachi dura teenyee namni gobba hodhamne jechuudha. Akkas miilaan ilaa manaa galee jechuudha osoo hin taphatin. Ta'iidaa tana kabiraa biyyootaan deemee kana keessatti wanni na mudate agartee waggaa wanni garii adda aadaan hedduun ta'u wal fakkaatu jiraattus keessaafuu aadaan du'aa fuudhaa fi heerumaa kun wal adda tagari. Waa lamaatu na mudate. Taanzaaniyaa gaafaan jiru saahibaa kiyya kan bira islaama inni mucaan saahibni isaa immoo kiristiyaana. Amma saahibaa isaa kanarraa ahaa hoddu. Dhugaa ahaa hunduu saahibni kiyya kun joosirraa abbaa du'e. Haa deemnu naan jedhamu ta'a. Haa jennee makiinaa haasnee deemnee jechuudha. Amma hoggaa bika mana tokko deemne gibbii. Gibbii san dura moontaarbuun gurguddaa kun abba kudhamu maaltu walirra ta'a. Muuziqaan itti banamtee jirti. Uummanni huccuu yuunifoormii huccuu Afrikaa kan uffatan bakka walleen ta'a ajaa'ibaa itti deemu jirti. Nyaanni qophaa'ee jira sheefaatu siif naqa jechuudha. Nyaanni biffeen jechuudha. Mana taaziyaati. Hin beekne gana. Amma nuti nyaata saanaa kanannee nyaata hundarra guurrannee teessee nyaanni muuziqaa dhaggeeffachaa jechuudha. Amma hoggaa nyaata fixnee maaliin jeensaa yoo hayyaa. Okey amma nyaanni quufne haa deemnuun jeen karaa muutaa. Bara muutaan tanumaa naan jedhu. Yaadi moontaarba walirra tattaa'u bar lakkoofsan qabu. Mana akka keenyatti aadaa keenyatti naannoo sanuu TV'n hin banamu. Hin banamtu ollaan sanuu jechuudha. San ture. Tokko kana mudatee lammada Maalaawiidha. Maalaawiitti dura akkam biyya san seenetti jechuudha. Bikin nan qabadde loojiidha. Naannoo san mana namaati jira. Mana jireenyaa jechuudha. Guyyumaan dura seera. Amma seenee kilaasii qabadde ciise. Amma toora maghriibaa kanarraa eegalee uummanni naannoo san jechuudha. Guruppiidhaan dhiiraaf dhalaan wajjii wallisan. Agartiin sagaleen dhiiraaf dhalaa waliin baastu bika takkatti seensisiif kan dhaabara jechuun dhaggeeffachuudhaaf sitti tola. Ana maal kan kana guutuu aruuza bulan jeetiin dhaggeeffachaa bula. Uummanni hin dhaabne sekondii takkaaf jechuudha. Toora maghriibaa kanarraa eegalanii ilaa ganama sa'a lamaa jechuudha. Akkasuma wallisaa fixan. Anama bakka aruuza ganama xaaqeetaan fooqiidha banne xaaqeeta banadheetiin kursii kaayadhee gallaala jechuudha aruuza kana akkatti baasan reefka baasan. Waan addaati jechuudha waan ati yaadne aadaan keenya. Kabiraa immoo Maalaa uummasanti guyyaan Jumaata ture masgiida dhaqeetiin reesturaantii Islaamaa seenee bakka nyaata Islaamaa nyaata bareedaa nyaadhe jee ol seenee meenuu naa fidan. Waggaa kana meenuu kanarratti nasmaa with chicken jedha. Nasmaa with chicken. Anama nasmaa waggaa jaan bakka nyaata addaatii maquma laalee jechuudha. Fiigaa chikinaa ni beeyna. Jeetiin afaan mimmeeffadhee taa'ee gadde shuuroo abba lamaaf lukkuu naa fidee dhufe. Ilaan nasmaan shuuroodha afaan isaaniitti. Ani ammoo achitti biyyoota Afrikaatti shuuroon Mother of Africa jaanii akkasii maqaan isii. Keeniyaa tana gaddabarraan guututti shuuroodha wanni ati nyaattu waa hundaa hojii. Fuulii hojii shuuroo nyaatta, suugoo hojii shuuroo nyaatta, lukkuu hojii shuuroo nyaatta, kalluuna hojii shuuroo nyaatta. Akkasii mudannumaa kanaati marshaartii hojii wal qabatee dilas wanni na mudate hin jiru. Garuu Chaayinaa gaafa turre waan tokkotu na mudate illee osoo hin ta'in cimina uummanni san hojiif qabaniin itti arge maal jennaan inistiraaktaroota maasteroota yuunivarsiitii keessaa takka dhalaadha. San isii tana osoo nu daleessu jirtu guyyaa tokko jaarsisii du'e. Jaarsisii kun waggaa du'e ammaan tana nuti gaddine barattoota isiiti. Haala tireeningii hunda leenu jenneeti bikkatti daleenu seennee tetteenyaa haasa'u jira. Sammuu tiyyaan ol seenteetuma haa eegalaa jette tireeningii. Jaarsisii du'e bara.
hedduu si ulfaata beektaa. Waan kana hojii wal qabatee Ajaarsi irraa du'ee jiru. Gizee hedduu nama sabtii fi aleda awwaalan. Mana firjaa ta'a. Hanga aleda sabtii ta'a. Mana keessa ta'a. Mana firjaa ta'a. Kaayanii bikkuma kaayamu ta'eeti sabtii fi aleda namni boqonnaa qabamu guyyaa sana awwaalama jechuudha. Kanaafuu yeroo iriftii qabu barbaadanii boqonnaa isaanii irratti eeggatanii awwaalan namallee. Sana dhugaa kana agartee ni rifatte maaliif nuti namni heedu'eedii siiti namni halaalaa kaatee beeku tokko yoo du'e hirriiba dhabde maaliif wanni jechuun balaan isa buute hamtuudha waan ta'eef jecha hanguma inni dhukkubta akka dhukkubu inni illee nu dhukkuba jarri immoo akkasii miti dhugaa kana laaltu illaanuu bilaashitti sadarkaa kana hin geenye jarri jettee tafaaddu wanni addaa namuu date dilas hin jiru kanatti aansee gaarri guyyaanis iida ta'uu isaatii wajji ani jiruu hiyya keessatti nama hedduutu gumaacha qaba. Lakkaawwan fixu. Dubarratti egaa namni ani galatoonfachuu barbaadu ummaatii fi akkootiyyoo isaaniin bagatti isin gaheen jira. Akkasuma abbaa kiyyaas ni du'e rabbi rahmataa godhuu fi isallee rahmata kadhannaa fi warri kaan ammoo saayiboota hayya. Bakka maaliin sin ja'a. Anaaf waa hunda isaan. Saayibonni yeroo guddaan waliin guddannee waa hedduudha wajjin dabarsine amma gaa hundinuu biyya adda addaa jiran biyya adda addaa jirus achumatti bagattiin isin hin geenye jechuun barbaada biyya keessa jirus maaliif maqaa yoo hin fixu waan ta'eef jechuudha akkasuma barattoota hayya durraa eegalee hanga dhumaatti maaliif yoo isaan naaf hin jiraatin ani hin jiru kophaa kiyyamaan fidu waan ta'eef jecha obsaan yeroo dheeraa sana hojii ijoollee dabarsee hundaa'u bakka isaan yeroo warra ala jirus warra biyya keessa jirus bagattiin isin geenye jira. Akkasuma karaa aartiitiinis bika hedduu keessaan jiraane karaa aartiitiinis warreen filmiilee maarshaa aartiitis haa ta'u filmiilee biraa waliin taanee hojjennes isaanillee akkasuma bagattiin isin geenye jechuun ni barbaada. Atiillee kaameeraamaanis hundaa'u bagattiin isin geenye warra amata kanaa osoo hin ta'in akkanumatti amata Ida torbaatamii ijaa warra wajjin deemaa jiru. Amiin. Maaliif torbaatamii ijaa filatte garuu? Inni jiraa miti. San bal'ina oduu kaameeraa boodaan si hanna. Daawwattoota keenya sagantaa keenya nama muuxannoo bal'aa qabu akkasumatti aartiidhaan ala baheetiis aartii biraa keessattis jechuudha fiilima kaarateedhaa kana gama fiilimaatiinis uummata keenya kan gumaache. Shababa dargaggeessa hedduu shababa biratti qabuudhaan suusii garaagaraa irraa akka isaan araada garaagaraa irraa akka isaan hin hirmaanne qaamaadhaan qaama isaanii jabeeffatanii sammuu isaaniitis akkasumatti sammuu jabduu kalaatu kan nu godhe ispoortiin beekamaadha namni ispoortii dalagu konfiidensii akkamii qaba. Daawwattoota keenya sagantaa teenya Maastar Abdii Wushuu wajjin har'aan tana guyyaa Iidaatiin asitti dabarsine. أنا فكرتي العقل السليم في جسم السليم يا هذا جون سكنت خيني خنتم مرتها عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير.